fixan kaan gartee harargee qabeet ta'an kanama booji'e qabsoo ajaa'iba maali daangaan arsiitii fi daangaan harargeedha jimma hawalloodha Suudi Arabiyaa keessa jira baadiyyaa arabaa keessa jira jedhana lafa isin jirtan saniitu jimma moo arsiidha nama obboleessa miskiina nyaata nyaateen quufne bishaanuun quufin aduun biyya arabaa san dakkan dakkaa goote qixaatu min al-azaab ofiifu azaaba keessa jiru gaafa miskiina karaarraa qabanii cafa qibo tuumi siin jedhe tuumi jedhan ta'e ummata kanaa kana keessa jirraami jedhan hiriyyaa kee taama namni kun takkaa ganda keettaa akkana nama miidhu kun saba keeti eenyu kana dubbata ofiin bulaa akka ofiin fedhetti bulu jiru nama miidhu kana gubbaarraan dubartiin teessee hoggantuu taatee fi mana maadaami mukayyafa jala teessee itti mudi qabsaawaa keenya ambassaa keenya yaa sikkoo mandoo yaa franqalloo yaa shanangibee oguu jettuun dubartii dhaggeeffatee deemu jaldeessi kun jaldeessi wallahi rabbii yeeyyuma gartee bosona jirtu san si nyaachisaatu meeqaa lafee namaa nyaadhamte atuu bakkuma nama miite sanitti duuti kee tochuma ta'uu mala hin beeytu rabbiin sirraa kaffala nama miidhinaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'ala ofirratti illee miidhaa haraam godhe zulmii haraam godhe waliin miidhinaa jedhe nama miitaa miti wallahi du'aa'iin nama miidhamaa hin deebitu obboleessa kan kee namuma isa bira dalagufaa loqo dumaan arsii ta'uudhaaf qaba nama tokko na bira dhufe Facebook irratti jalaa baafatee dhufe TikTok baafatee osoo deemuuti supermarkeeta wayii karaa gartee karaa manfoo achii kana ganda magaalaa wayii jira karaa kanatti supermarket seene jedhe sheetichi kan supermarket itti gaafataman gurgur nama arsiiti mucaan harragee kun beelaawee dhukkeen irraa kaafamtee daangaa yaman irratti fixanii dhukkee irraa kaasanii deema akkuma ol dhufetti ijoollee arsiitiitu miidhe akkuma ol dhufetti nama keenya ta'uu beekaa miti assalaamu alaikum jedheen waalaikum salaam loqoda arsii dhageenyaan gurbaanni fiigee jedhan irraa wallahi akkas naan jedhe narraa fiigee jedhe aboo koottu ani saba keeti arsii nan najjeesin jedhe isaan lachuun waliin fide wallahi islaamummaa rabbina hadeebisu isaan lachuun waliin fide Facebook irratti hin fide bar gaafuma gartee daangaa waan irra wallolan kan dhiyootan fide aboo itti celacee wallahi qabee jedhe kannee fi birrees mana isaaf bira galchee nyaachi mucaan deemee ganda kiyyatee duba ganda kiyyatee wallahi warabbal kaaba namaan an beekute ijoollee namaatii isaanii beeku so namni hatta hanqa loqodaan walirraa baqachuu jirutti jira loqoda arsii yoo arsiif wanni walu yaa rabbii ki an saba kam keessaan seenaa ganda magaalaa kan jiraatu nagaa warruma waliin dalagu warra dulutu jira jira kan ofiifuu iqaamaan qabu isa deema kun jaldeessa gaaluma kee dhiitee si ajjeesaatis namaan tuqeetti namni gaaluma kee si miidha takka arabtichumaatti daleedu san maadaami rabbii maadaami sirra haa kaa'u maadaami dubartii nama maadaami mana fidattee tumtuutu ooyiruu keessa taadiiqaa keessa tumtuu namaan tuma jedha maadaami tumaa bara ijoollee arabaa si tumaa barati ijoollee arabaati xiqqoo dubartii si tumaa bara re'ee 500 keessaa takka eessa jirti bachiifte jedhanii si tumanatu bakka re'ee si buusanatu hoola bachiifte jedhanii yaa hoola si tumani ati nama kamtu ita hin quufneetu gogaan keetu aduun dhukkee irraa kaaftee xoolaqee deema baal namatu ita jedhan kana eenyutu dubbata kana gartee sheekan gandummatti ammaa rabbii kijiba namni irra kaayyate irra haadhuma namaatu wal jalaa guuruu jira waan social media irra deemu takkaan dhageenya zamana maa samina wala tawraatiif hin jirka waan takkaan dhageeyin haadha manaa irra maarratti waan oduu dur gurra dhageenyu abaluutu akkana dalage akkana jennee waan muuvii waan dhageenyu arra kun haraamii fi halaal addunyaa irratti haadha manaa irra qabe eenyu godhe jedhee wal fidanii miti jiran yakkamaan eenyu bar rasuuli sallallahu alaihi wasallam rabbilleen dubartii gaarii jechuun gartee gaafa abbaan mana hin jirre gartee iftiisitu jechuun mana isii tiisus keessummaan fiddu wala maa obboleessan jettu kaan hin jettu waan rabbiin haraam irraa godhe mana isii tiisiti afifa iftiisiti maal jettee asirratti sagalee takka dhagee waggaa takka addaa deemnee jettee jira waggaa takka addaa waliin hin jirru maani kaansirra hin jiru waggaa 100 takka addaa deemte hanqa du'utti yoo dhukkubsatee dhukkubarraan fayyin murtiin qaadiin sii kenne malee ilmoo qabaachaa namni haraam waan akkanaa dalagu jara keenya saba keenya keessaan waan kun mul'achuu jira shabaabuma keenya irraa waan kun argamu jira inni noo maal godha isii waan akkasiisan gaduma lakkeessu fasarriihunna sarahan jamiila maaf idda deem fudhadhu nageetti wal saaxiluuf maaltu fedhe haa deemtu maaf rakkitan suuratu rakka walii galee
hinjiru baatii meeqa hin saalfattu isinis ijara nyaara fixattee deemti ummata irratti yakka akkasii daleeydee eega gartee saba almuubiqaatii keessaan waan fofokkottu zinaa keessa waan namni dalag san gubbaarraan haadha mana nikaa namaa qabattee namni yoo ejja sagaggaalummaa akkanaa waan fokkottu hawaasni keenya irraa dubbata gartee noormaal taate amma hin fuudhu jaartuma namaa tana gallakkisi jaartuma namaa tana jala deemaa bar haadhuma namaa ofii takka fuudhu waliigallee zinaan tun bar deeyniidhaa jedhan bar mana kee keessattuu sirraa kafalan ati jaartii namaa nikaa goote obboleetii ta'e haadhateetitti alguma siit irratti sii godhan sirraa inni ilmi namaa mataa ol baqeessu jiru agartanii viidiyoo agartanii wallaahi laazim waan ammaa itti bilbilamee namoota maqaan meeshin ta'e kana amma itti bilbilamee harratti jiru adalagaa irra jiru. Okay, boru dabaraan Sheikh Riyad itti bilbila akkasuma qaba yalla tomorrow boru nu goda asli ammoo asirra wanni nuti dhaamsa dabarsinu wanna dhaamsa dabarsinu sodaa rabbiif dura kaaya nam tokko wakkalu laal ani arisi ani hararge ani baale nuti ilmaan abbaa tokkooti amma bari yoo ani nama wajji wala jala jirani sheekha robe da wala fida amma matumura kamal gootani yure ma akkana yoo doctor jira amma fida fida sheekha robe jigralle Nema murti guutu suuta wanta godhaati murti guutu ollan. murti guutuu yoo jiraate ol naqi ani gabbuya kuno ani gabbuya bakkatiyya nama gadhiise lubbu mana asli dura wayii ati taa'e nuti qabbuuna meedroo na dhaggeeffadha akkuma takka qofaan dubbadha. Assalamu alaikum. Abu Mawas taakasi salaam kaat shiyawwan illeen isinin jaaladhaan jeen gaamma namni tokko dhufee fatu si jaalannaa siin jee maal jettaan sin jaaladhaan jedhaan bakka gaa akkasana achitti hooleyyii tana ni salattansiisa ani yoo barbaachisaa ta'e olaa jabbii kana agartee kaanillee yoo dhufe illee injisaa an naman sodaachisa tunee hoolaadha hoolaa maqaatu hoolaadha maalitti beekan hoolaa ta'e horii ta'e warda ooy waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maqaatu hoolaa lola kam mee amma tokkoon arrabsu jira hoolaa tokko hoolaa keessan tokkoon na gube aha eenyuun kun sila oromoo na barreessame hoolaa jedhama maqaan an kabajaan qaba naman tuqu Dari dibatee hoolaa jaataa bara oromoo naman ga'u awurda taabitaabi godhama nama guddaadhaan maaliin nama guddaadhaan isaanirra nama guddaadhaan ummata gurguddaa kana ummanni gurguddaa kanaati isaan liivii gubbaan jiramma isaanirra nama gurguddaadhaan kan naannadhuu danda'a.